Akkuma asitti argaa jirtan kana jechuudha Arabiyaa Majlisii abbaa 40 gara meetira 17 mana tokko keessatti meetiriin tokko maalidhaan meeqa? Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirtu amantiif kutaan waliin qoodiin akkuma argitan makiinaan as dhaabataa jira. Fe'uuf jechuudha meetirii 17 jala ka dhufu. Kunoo haala argaa jirtan kanaan kalariin Arabiyaa irraa ajajamee boondidii fi akkasuma mootuyyuu diizaayinii xiqqoo boondidii hojjannee baasnuun garaagaraa akka ta'e keessa jechuudha akka almuuniyeemii kan makame bareedina yerootiif jechuudha. Yeroo baay'ee fireemiin haala kanaan ba'a jechuudha caala garuu boondidii illee haala kanaan hojjannee kunoo kan baasnu yookiin kan finnedha. Amma baalee roobee kan fe'amudha. Akkuma argaa jirtan fedhii abbaatii fi ajaja abbaatiin makaddaalleen akkasuma mootuyyuu beebi tiraasii teebilii wanni hundi teebilii isaa mootuyyuu ammaa fi viidiyoo irratti hin argitanii qarshii meeqa akka ta'ee fi akkasuma mootuyyuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkaataa hojii isaallee baay'ee kan namatti toluu fi qulqullina olaanaadhaan kan dalagamedha. Haala argaa jirtan kanaan majlisoota as jiru kana namootiin naannoo Adaamaa isinii dhiyaatu jechuudha. Haala babbareedaa ta'e kanaan akkanatti hojjannee isinii baafna. Haaluma argaa jirtan kanaan amma karoobee baalee guutuu isin agarsiisee akkasuma mootuyyuu boondidiin tokkoffaan qarshii meeqaa maalidaanii akkasuma mootuyyuu lammaffaan kan jedhu hundaa isin agarsiisaa dura kabaalee roobee deemu kana laalaa isinin jedha guutuu kaameramaanii viidiyoo waraabee isin agarsiisu akkasuma mootuyyuu kama naannaa kana balee gasgardeemullee maggaarrajaa wajjin hundumaayyuu isin agarsiisaa isinin jedha. Akkuma sitti argaa jirtan kana erga kabaalee roobee guutuun daawwattanii kaatanii kabalee gasgarillee isin agarsiisa. Asirraa jalqaba hubadhaa asirratti jechuudha. Warri viidiyoo kan isaan erganii kireemiin kun yookiin ammoo tuyyuu jalli kun asitti mee xiqqoo argisiisii fi akkuma argaa jirtan kana kireemiin kun as aana tureeyyu yeroo warri ergatu garuu fedhii kennanii kireemiin as yoo aanee jedhe akkanatti amma taa'ee isin agarsiisa. Yoo namni taa'ee jedhe yeroo baay'ee jechuudha lukni kenna as kan dhufuudha. Kanaaf kireemii jidduu oolchine bunni hanga takka tiknisa 10 jidduu oolchine kana tiknisa 20 asitti tiknisa 10 haala kanaan goone yeroo baay'ee amma fireemii kanarratti isin agarsiisa. Fireemiin kunillee kennumaa jechuudha. Haa ta'u malee adiin waan jala ooleef yeroo baay'ee awwaaraaf illee akkasuma lukaaf caammaa namni waan balleessuuf haala kanaan kireemii warri filattan akkalii hagana jechuudha. Guutuu meetira 9 itti argisiise. Haala margitan kana maashaallah tabaarakallah baay'ee kan bareeduu fi hedduu kan namatti toluudha. Waan hunda caalaa kan natti tolee jedhan kalarii isaati jechuudha. Diizaayinii fi kalarii isaati. Teebiliin isaallee akkanuma bareeda. Achumaan jechuudha kan balee gasgarillee maggaarrajaa wajjin laalaa isinin jedha. Kunooti isallee isinitti argisiisa. Innillee akkasumatti kan hojjetamedha. Kuni carqiin isaa kafaayii jedhama. Kun ammoo tuyyuu carqiin isaa jabaatadha orijinaala. Kuni kafaayii wal makee yeroo baay'ee dalagama waan ta'eef akkanumatti jalqabee jechuudha. Kan isii meetira 6 isinii galee kun meetira 2 asitti zaawiyaa yookiin rukni meetira 2 asin meetira 1 asin meetira 1 jechuudha. Walumaa galatti meetira 6 jechuudha. Maggaarrajaan isaallee kunooti xaqama jechuudha. Biyya namaa ta'ettanii jechuudha. Warri biyya Arabaatitti majlisas tahee akkasuma mootuyyuu maggaarrajaa walitti xaqama yookiin maachii godhachuu barbaadanillee haala kanaan ni argattani. Lakkoofsa bilbilaa duwwaa 97815 7275 waatisaappii daayirektii teelegiraamaan na argachuu dandeettanii. Ammaaf kana balee gasgara kana gara baalee roobee ergina waan ta'eef laayikii sheer gochuudhaan na waliin turtii gaarii isin jaalladha isin kabaja kana fakkaataa jecha kana asirraa akkanatti adeemu bootan afnu sababa aduu akkasuma immoo bubbee fi awwaaratu jira waan ta'eef sirriitti isin agarsiisuu hin dandeenye. Kunooti hangaasii akkanuma dhufa. Majlisni kun baay'ee guddaadha jechuudha. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya isuma kana tahee Arabiyaa majlisii kana tahee hubadhaa sirriitti. Kalariin kafaayii garaagarummaa kan gale yookiin ammoo garaagara kan tahee kan nam lamaati jechuudha. Nama lamaa fi garuu obboleeyyan osoo hin tahin hiriyoota akka obboleeyyaniiti. Abbaa 40 kama wal fakkaatu jennaani addumaan baasanii beekumaafuyyuu xiqqoo garaagara tahuu qaba ka jenne kafaayii garaagara goonee isiniin jedha. Kunoo akkuma sitti argaa jirtanii kunniin hunduyyuu jechuudha kan isaaniiti jechuudha. Kunoo haala argaa jirtan kana inni kuni zaawiyaa yookiin ammoo tuyyuu rukni isaa jidduu kan galuudha. Akkuma sitti argaa jirtan kana kan takka yoo kafaayiin isaa kana tahee kan takka ammoo kafaayiin isaa kana jechuudha. Kunoo argaa jirtanii isa kan argitanii carqiin isaa
hedduu walitti dhiyaata xiqqishumesi garaagarummaa qaba kan wal fakkaatu sirriitti jarri jennaani akka addaa warri baasee beekuuf akkana goone ammootu iyyuu arabiyaa majlisii warri qabdanii yoo bahee jedhe fe'aa yeroo hin baane innuyyuu kan nama cinquu fi yookiin ammootu iyyuu kan nama jalaa turuudha isiniin jedha haaluma argaa jirtan kana maashaallah tabarakallah jechuudhaan kunuu akkana fakkaata isa qofaa miti warri asitti argitan kun kan nama sadiiti kottaa fe'aa jechuudhaan akkasuma ammootu iyyuu amma kana fe'uu henna mee waa'ee qarshii isaa isinitti himaa isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya waa'ee arabiyaa majlisii irratti namootiin hedduun rakkataa jirtanii qarshiin isaa meeqa akkasuma ammootu iyyuu orjinaalummaa isaa nagaafataa jirtanii arabiyaa majlisiin inni orjinaala kan jennuun boondidiin isaa maaleedaa yoo ta'e maaleedaan kunuyyuu sadarkaa qabaa jechuudha. Isa qofa odoo hin tahin sadarkaa hedduun jira kan gadi aanullee kan oli aanullee maaleedama kana tahee teknisni isaa ol ka'uu fi gadi bu'uun xiqqoo ammootuyyuu garaagarummaa qaba isiniin jedha. Isa qofaa miti wanni isin sirriitti hubattanii beekuu qabdanii qarshiin isaa meeqa warri jettanii kan qarshiin isaa 13 jira, 14 jira, 17 jira. Akkasuma ammootuyyuu almuuniyeemii fireemii 18, 19, 20, 25 illee haga qarshii 300, 200 guutuun isaatu ni jira jechuudha. Abbaan 40 kan akkamiiti akkasuma ammootuyyuu abbaan 20 kan akkamiiti warri jettan ammootuyyuu salphamatti tiknisa isaa yogguu ajajattan beekuu dandeettani. Fakkeenyaaf maaleedama ta'ee jechuudha wanni sirriitti hubattanii beekuu qabdanii osoo maaleedaa ta'uyyuu abbaan 20 tiknisni isaa waan hir'atuu fi qarshiin isaallee ni hir'ata. Akkasuma ammootuyyuu abbaan 30 illee yoo ta'e 40 irra hir'ata, abbaan 20 30 irra hir'ata. Haala kana fakkaatuuni garuu ammootuyyuu garaagarummaa fireemii almuuniyeemii akkasuma ammootuyyuu VIP yookiin ammoo arabiyaa majlisii amma faashina godhanii baay'ee widdii ta'e namni kenna fayyadamu maal yoo jettan kunniin boondidii qofaan kan kalaqamu yookiin ammoo hojjetamudha. Kuwwan ammootuyyuu muka dabalatee yookiin ammoo MDF dabalatee akkasuma ammoo boondidii tiknisa 10 qofa gubbaa kan galudha. Haala kanaan qarshii kamtu caala warri jettanii VIPdha itti aansuudhaan almuuniyeemii fireemii hundi isaatu sadarkaadhaan kan wal caaluudha isiniin jedha isin jaaladha isin kabaja laayikillee sheer gochuudhaan akkasuma ammootuyyuu warri jaalattan haala kanaan ajajachuu hin dagatinaa isiniin jedha. Sarpiraayiziin Ramadaan kana qofa osoo hin tahin hedduu isaatu jira. Waan tokkollee hin dhiifne hundaa hojjechuutti jirra, hundaa erguutti jirra. Meeshaalee mana keessaas tahee akkasuma ammootuyyuu meeshaalee alaallee hunduma isaatuyyuu jechuudha. Isin jaaladha isin kabaja warri haaraya taatan sabiskiraayib gochuun warri ammoo maatii keessaa taatan maashaallah jechuun koomantiidhaan yaada bareeda nagaatti toraa bula fayyaan faaya.